Nagaan isiniif haa ta'u dubbii sagalee waaqayyoon isinitti himaa hundumti keessan darbiinaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 Waaqayyo itti fufee sagalee raamaatti dhaga'ame sagalee boo'ichaa fi wawwaannaa guddaa ture. Raahel ijoollee isheetiif hin boossi. Ijoolleen ishee waan hin jirreef jajjabaachuu hin diddee jedha. Ati garuu dadhabbiin kee gatii siif argate. Ijoolleen kee biyya diinaatti deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisi, imimmaan kee hin dhangalaasiin. Ati si'achi abdii qabda. Ijoolleen kee gara biyya isaaniitti hin deebi'u kana Waaqayyo Gooftaan dubbatee jedha. Dubbii sagalee Waaqayyo kanarratti waan tokko isinitti hima. Ganama kana ergaan isinii qaba. Saayitii kana dhagaa kan jirtan hin boodisiin jechaa jira Waaqayyo. Raahel ijoollee ishee waan dhabdee boosse jedha. Dubbiin Gooftaa sagalee raamaatti dhaga'ame, sagalee gaddaa, sagalee boo'ichaa, sagalee wawwaannaa ture. Raahel ijoollee ishee waan dhabdeef hin boosse jajjabaachuu didde. Waan ishee jajjabeessu hin jiru. Sababiin isaa ijoollee ishee hin jiran, kan isheen abdattu hin jiran, kan isheen argite hin jiran. Waan isheen argatte hundumtuu duraa bittinnaa'eera, duraa sokkeera, hin jiru inni kaleessa. Warri kalee ishee marsanii jiran ijoolleen ishee, ilmaan ishee, intaloonni ishee hin jiran. Kana waan ta'eef Raahel hin boossi. Sagalee raamaatti dhaga'amu hunduu sagalee boo'ichaati. Boo'icha waan qabduuf Raahel jajjabaachuu hin dandeenye. Hin boossi, hin gadditi, hin wawwaatu. Waaqayyo Gooftaan akkana jedheen beektu. Ati garuu jedhan dadhabbiin kee gatii siif argatee jedhan. Ijoolleen kee biyya diinaatti deebi'anii waan dhufaniif boo'icha keetii dhiisi. Ergaan isinitti dubbadha. Dadhabdanii dadhabbiin keessan kan isin jalaa gubate. Dadhabdanii dadhabbiin keessan kan isin jalaa bittinnaa'e, kan isin jalaa bade. Wanti isin kaleessatti dadhabda, waan isin kaleessa naa taattanii yaaddan isin duraa kan fudhatame. Hin boo'ina. Dadhabbiin keessan, gatiin keessan harka Waaqayyoo kee deebi'ee isinii gala. Gatiin keessan harka Waaqayyoo kee dacha'ee isinii gala. Raahel ijoollee ishee dhabdee boossa dubbiin jedhu kuni hin du'an hin jiran. Mootii yeroo sana Israa'el waan bittinneesseef guutummaan raama mandara raamaatti kan dhagaa boo'icha gadda wawwaannaan isa du'e isa bade isa jirre Waaqayyo dachaanii sii galu eessaa dhufu kan jedhuufi namni Waaqayyo irratti gaaffii kaasuu hin danda'u. Yoo barbaade lafa barbaade fida malee Waaqayyo Gooftaan isa si jalaa babbade. Sawaan si jalaa bittinnaa'e waan mana keetiif oone waan mana keetiif duwwaa ta'e ergaan sii qaba. Ergaan sitti dubbadhaa deebi'ee sii gala. Dadhabbiin kee gatii sii argateetiin boo'icha kee dhiisi. Ijoolleen kee biyya diinaatti dachaanii sii galu itti dubbate Waaqayyo. Haleluuyaa. Ergaan sii qaba siifis mana dhagaa jirtu. Waan si jalaa fudhatame situ beeka. Wanta itti bu'aa jirtu situ beeka. Waan itti gaddaa jirtu situ beeka. Inni itti gaddaa inni itti bu'aa jirtu deebi'ee sii gala hin boossu boo'icha kee dhiisi. Gadda kee dhiisi imimmaan dhangalaasuu kee sababiinsa ati si'achi abdii qabda. Fudhatu dubbadhaa. Ati si'achi abdii qabda. Namni waan si'achitti abdii kuteennaan isa har'aa yoo jiraachuu hin danda'u of balleessa. Namni yeroo baay'ee kan inni of balleessu, kan inni of ajjeesuuf, kan inni jireenya isaatti murtoo hin taane kennuufi abdii fuulduraatu duraa fudhatama. Gaafa abdiin fuulduraa duraa fudhatamu jireenya isaa keessa jiraatu irratti tarkaanfii fudhata. Tarkaanfii badisaa, tarkaanfii du'aa, tarkaanfii dhiphinaa, tarkaanfii badisaa ofirratti fudhata. Waan tokko sitti hima. Dura kee dukkaneessuu kan barbaadu maqaa Yesuus si dura harukutamu. Karaa kee irraa harukutamu. Bara kee irraa harukutamu. Yeroo baay'ee namoonni abdii isaanii citee dhiyootti sixanii gorsitan illee hin dandeessa. Sababiin isaa namni abdii kutatee naan du'eera bakka. Kanaaf abdii qabdaati. Ati si'achi abdii qabdaa boo'icha kee dhiisi imimmaan kee dhangalaasiin. Ijoollee kee deebi'ee sii galee. Waan tokko sagalee Gooftaa akka dhufu mukti yoo murameyyuu hundeen isaa lafa keessaa yoo gogeyyuu deebi'ee waallatuuf abdii qabaa jedha. Foolii bishaaniitiin deebi'ee lata'edha. Jireenya kee coolige, jireenya kee goge, jireenya kee duwwaa ta'e tan dubbadha. Hin latta deebite, hin kaata deebite, kufee jirattaa hin kaata deebite. Karaa badisaarraa gargaraa jireenyaatti si deeffata Waaqayyo. Jireenya kufaatii keessa gara jireenya hafuura keessa haaromsaatti si deeffata Waaqayyo. Kanaaf abdii kutuu dhiisi. Si'achi abdii qabda. Waa'ee keetiif abdiitu jira. Waaqayyo bira abdiitu jira. Kanaaf Raahel Waaqayyo maal boo'icha kee dhiisi. Namoota boo'anii isin boosisan hin dhaggeeffatina. Namoota rakkina haasaanii rakkinaaf isin boosisan hin dhaggeeffatin. Sagaleen Gooftaa dhaggeeffadha. Dubbii Gooftaa dhaggeeffadha. Dubbiin Gooftaa du'a irratti jireenya lallaba.
Dubbiin gooftaa rakkina irratti eebba lallaba. Dubbiin gooftaa abaarsa irratti eebba lallaba. Hin jiru isa jette irratti dubbiin gooftaa akka inni jiraatu hin danda'amu isa irratti dubbiin gooftaa akka danda'amu waanumatti hin jiru duwwaadha jette irratti immoo akka inni jiru sitti hima dubbiin Waaqayyo. Haleluuya. Kanaaf boo'icha kee dhiisimimmaan kee dhangalaasiin jedha Israa'el. Haleluuya. Eenyutti kan bu'aa jirtu kan gaddaa jirtu kan dhiphachaa jirtu sammuu keetti dhiphinni kan ulfaate jireenya keetti dhiphinni kan ulfaate waan eedde akkati eedde ta'uu dide waan yaadde akkati yaadde ta'uu dide mul'anni karoorri jireenyaa kan si harkaa dhaame bu'aa gaddaa dhiphachaa anaaf du'a wayya kan jechaa jirtu ergaan si qaba siif du'a wayyu borii keetti karaa kee irratti bara kee irratti ergaa qaba Waaqayyo waa'ee keetiif abdii jira booriin gaddii hin dhiphatiin abdiitu jira waa'ee keetiif namatu dubbatee raawwatu malee namatu dubbatee raanfata malee namatu dubbatee dhiisa malee Waaqayyo isa dubbate raawwachuuf inni nama miti. Waaqayyo isa dubbate raawwata. Waaqayyo isa jedhe galmaanga. Waaqayyo waan si abdachiise waan si karoorse biraan si ga'a. Dhukkubaan miidhamtee ta'a, namaan miidhamtee ta'a, rakkinaan miidhamtee ta'a, hiyyumaan miidhamtee ta'a, waan yaaddee tokko si harkaa rukutamee miidhamtee ta'a, hojii wayii yaaddee si harkaa rukutamee naan miidhamtee ta'a, balbala wayii eeddee cufamee naan miidhamtee ta'a, karaa wayii jalqabdee gufuu godhatee naan miidhamtee ta'a, gaa'ela jalqabdee naan si jala fe'iltee naan miidhamtee ta'a, barnoota jalqabdee si jala fe'iltee naan miidhamtee ta'a, ergaan si qaba dubbii Waaqayyoo sitti dubbadha, hin gaddiin hin boo'in abdiin kutiin ofirra gad hin taa'in, haleluuya, waa'ee keetiif abdiitu jira, karaa haaraa si qaba Waaqayyo, eebba haaraa si qaba Waaqayyo, mul'ata haaraa si qaba Waaqayyo, gatii kee balleessuun akka namaa miti, dadhabbii kee balleessuun akka namaa miti. Yaaqoobiin halkan keessa miidhe Laabaan gatii dadhabbii isaatiin dura cabarbare Waaqayyo garuu halkan keessa isa eebbise gaaf tokko halkanitu nabdii kutee adeemaa jiru itti dhufe karaatti wallaansoo wal qaban. Negadhiisee amma lafti baree booruu baqaqeeraa jedhe gaafa ergama Waaqayyo sunitti dubbatu nu waaqarra kan isin dhiisu na jijjiirtu malee namni kun nama halkan miidhame halkan isaa baay'een nama rukutame jala halkamatti dhufe gooftaa maqaan kee una Yaaqoob ennaan amma kana booddee Yaaqoob jedhamtu Israa'el jedhamtaati guyyaan tokko si miidheera ta'uu danda'a guyyaan lafaa si kaasu garuu dhufaayeera guyyaan tokko si buuseera ta'uu danda'a guyyaan itti barbaadamtu tokko dhufuun dura kee jira guyyaan tokko akka itti jibbamtu godhetaa guyyaan jaallatamtu tokko dura kee ka jiru hin dagatin brother hin dagatin sister hin dagatin Share kodheer kan obboleetti kee obboleessa kee abdii kutee jiruuf abdiin kutii siin jechaa jira Waaqayyo hin boo'in siin jechaa jira Waaqayyo karaa dubbii isa sitti dubbachaa jira Waaqayyo hin boo'in mimmaan kee dhangalaasin gadditee ofirra gadi taa'ii siin jechaa jira Waaqayyo maaliif beektaa guyyaa irraa si miidhe malee guyyaan borii ulfina baata guyyaa irraatu maqaa kee jireenya kee balleessa malee guyyaan borii kabaja kee milkaa'ina kee fidee dhufaa jira. Siifa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos. Namoonni haala garagaraa chaalenjiin garagaraa isinitti baay'ate karaan keessa massanaa kilii isinitti baay'ate karaa darbaa dhabdanii rakkachaa dhiphachaa jirtan ergaan isinii qabaan Waaqayyo gooftaan chaalenjii ati keetu kee buutee ol si baasa. Dhiphina rakkina dhukkuba si marse sirraa diiga Waaqayyo. Ameen. Waan jireenya keetti ulfaate, waan namummaa keetti ulfaate, waan bara keetti ulfaate sirraa kaasuu danda'a leencichi Yihuudaa Yesuus. Kanaaf lafa jirtanitti mootummaan gooftaa humni maqaa Yesuus bilisa sina baasu. Milkaa'a barri keessan karaan keessan karaa milkaa'inaa isiniif haa ta'u maqaa Yesuusin isin eebbiseera eebbaan deddeebi'aa ulfaadha kabajamaa ameen. Ergaa kana namoota hundumaa sheer godhaa galatuma ulfaadha isinitti tole laayikii godhaa koomentii godhaa sheerii godhaa Waaqayyo isin eebbisu.